Waatan darba dorgommii Miss Tourism Oromiyaa kaleessa galgala fulbaana 26 gaggeeffame irratti ji'a lama duraan digriidhaan yuunivarsiitii irraa kan eebbifamte shamarree Mahadar Fiqaaduu mo'atte. Mahadar dorgommicha mo'achuu isheen badhaasa birrii 200 argachuun gonfoo Miss Tourism Oromiyaa shamarree bara darbe mo'atte Hawwii Maatiyoos harkaa fudhatteetti. Zalaalam Taaddasaa Mahadariin akkatti dorgommii kanatti galtee gaafateera. Barumsi kiyyaallee baay'ee nama biizii godhaa ture arkitekcharii waan ta'eef yeroo baay'ee barbaachisaa yeroo baay'ee itti kennitee hojjechuu kan qabdu waan ta'eef jechuudha. Erga Miss Tourism Oromiyaan kun jalqabame fedhii guddaan nan qabaayyuun ture dhufee dorgommii kanarratti hirmaachuuf jechuudha. Maaliif wanti ani of kiyya keessatti wanti barbaadu wayin jira bakka kanatti argamee moo'ee uummata kiyyaaf tajaajiluun barbaadu jechuudha. Kanaan dura moodeelingii waa'ee kana keessatti hirmaadheen beeku. Garuu dorgommii kanarratti hirmaadhee moo'uuf fedhii guddaan of keessa qabaayyuun ture. Kun kan jalqaba kiyyaati jechuudha. Miira akkamii sitti dhagaa? Miira baay'ee nama gammachiisutti natti dhagahamaara. Wantoota akkanaatiif haaraadha garuu wanti qabuutiin wanti beekuutiin ogummaa kiyyaan uummata kiyya wajjin ta'ee deebisee uummata kiyyaa fi turizimii gargaaruu yookiin immoo achirratti hojjechuufan baay'een barbaada. Dorgommii kana nammoo adda jettee eegdee ture? Yommuun duran seenu sammuu kiyyatti amansiiseen seenee eeggachaan ture dorgommii kana dorgomuuf barumsa kiyya haga fixuttan eegeeyyuun ture dorgommii kanarratti argamuuf jechuudha. Innaa of amansiisee waan narraa eegamu hundaan qophaa'ee nuti seeni garuu dorgommii kanarratti yommuu seenu shamarran babbareedoo Oromoo hedduuf keessa qabaayyuu dorgommiin kun dabalataanis immoo barumsa irratti baay'ee ciccimoo turan. Digrii qabu kan maastersii fa'aa qabanii jiru waa'ee Oromiyaa moodeelingii irratti kan baay'ee hojjetanii jiru jechuudha. Yommuu sana ani of kiyyaa taalentiditti ta'e tokko hin jira wanta adda na godhu tokko hin jira. Isa isaan fayyadamee sammuu injifannoo akka hin qabuun taasiseera. Inni illee hojjetee kunoo moo'eeraan jedhee namana. Dorgommiin kun miidhagina qaamaa alaa mul'atu qofa irratti immoo waan biraa irrattis hundaa'a ture? Tokkoffaa spiichii baay'ee nama danda'uu hin barbaadu ture. Lammaffaa immoo ofitti amanummaa akka qabdu. Namni bareedummaa yommuu jedhu sammuu adda addaa keessatti ulaagaalee adda addaatu jiraniti. Ulaagaalee namni kaawwan qabuun asii guutuu hin dandeessu. Namni bareeda jennu kana qaama bocaa akkana funyaansa akkana ta'e kan jennu kana odoon ta'e sammuu keessaa keessa yookiin immoo wanti barbaadame sana irratti beekumsa barbaadamaa qabeeta argamamoo ofitti amanummaa hagamii of keessa qaba kan jedhu san hin xiyyeeffatayu ture. Yommuu seenu ulaagaan nuuf kaayawwan adda addaan hin jiru ture. Of taatee achi waltajjii sana irratti dhiyaatu wanti beektu yookiin immoo wanti ati taalentiditti galte sana ammayyeessitee namaaf yookiin immoo turizimiidhaaf faayidaa akka kennu gootee dhiyeessu. Achi booddee immoo waan ati dubbachuu qabdu sana sirriitti beektee ofitti amanummaa guddaadhaan dhiyeessuun sirratti eegamaa ture. Sooshaal miidiyaa gubbaarratti wanta adda addaa jedhamaa tun bareedduu tun akkana taatetti tun akkana waan baay'ee haasa'uu danda'u garuu bakka sanarratti argamanii wanta jedhamanii sana guutanii beekumsa gahaa qabanii injifachuu danda'uun wanta guddaadha anaaf. Kaanimmoo afaan Oromoo Mahadaratti ulfaataa kan jedhan jiru argiteetta yookaan dhageessetta ta'uu danda'a. Maal jetta Saadiin? Waltajjii irratti waan jirreef yookiin immoo bakka sanatti afaan adda addaa dubbachaa irraayyuu afaan Oromoo ulfaatee miti ani kan dhaladhee guddadhees Arsuma keessa uummanni kiyyaallee naannoon biyya sanitti keessatti jiran afaan Oromoo duwwaa dubbatu dabalataan afaan Amaariffaa dubbatu malee maatiin kiyyaa namoonni na cinaa jiran baay'een Walloo fi kaan kaaba Itoophiyaa keessatti faffaca'anii eenyummaa isaanii dagachaa jiran walitti fiduu fi warra Oromiyaa keessa jiran waliinis hidhata cimsuuf hojiilee hedduu hojjetaa ture. Iyyaasuu Mahammad mana hidhaatii baafamee akka ajjeefame itti himamuu maatiin dubbatan. Iyyaasuu Mahammad waggaa 2 dura qaamolee nageenya mootummaan bakka jiraatu magaalaa baatee irraa erga qabamee booda maatiin isa argee akka hin beeknee fi namni isa waliin hidhaa turee fi wayita ajjeefamu arge kibxata halkan ajjeefamuusaa maatiitti bilbilee himuu obboleessisaa Hamza Muhammad BBCtti meera. Hamza kan dubbise waayilli koo Galaanaa Balay jalqaba oduu du'asaa eessaa akka dhagahan gaafateera. Bilbilaan nama isa waliin turettu bilbilaan nuuf hime nama 5 turanii nama 5 irraa namni lama konkolaataa irraa mallatanii bu'anii naannoo Murqaa jedhamtutti jechuu kan wareegaman. Mirkaneeffannee gaate amma inni kuni waliin turree bara qaqqabee dhugaa inni wareegameeti waan nama kaleessaa fi har'a du'e inni bara qaqqabee jedhu dhugaa wareegame ani haga yeroo saniitti obsuu dadhabee haalan dubbisuun hin dhabu ture malee inni dhugaa wareegame bara tokko qaqqabe jedheetu amala tokko. Erga boqotee waggaa ta'eera isiniin jedhee? Ramadaanni darbe kun waggaa ta'ee gaafa guyyaan 3 jedhe Ramadaan irraa. Erga hidhame yeroo hagamiiyyuu? Waggaa 2 darbe erga hidhame. Isin waggoota lamaan kana miseensi maatii kamuu isa argeen beeku? Hinjiru agarreen beeknus. Manneen hidhaa gaafattanii isinitti agarsiisaniin beekanii? Ani manneen hidhaa deemee baatii 2 fi guyyaan 10 hidhameen isa gaafachuudhaaf deemee baatii 2 fi guyyaan 10 hidhameen mataa kiyyatti. Eessatti?
dawwee booraarratti qabamee godinuma kamiseetii fi baatee keessatti baatii lamaaf guyyaan 10 dararan anallee jechuudha. Amma warri to'annoo jala oolche bulchiinsa kamiseeti moo qaama biraati? Kabaateeti. Kamiseesitti jira, mootummaan naannoo Amaaraallee dabalata itti jira jechuudha. Kanaaf waggaa lamaa olii fi hidhamee isin isa argachuu osoo hin danda'iin haftanii guyyaa har'aadha namni bilbilee ajjeefamee akka inni jiru kan sinitti mane jechaadha. Wanni jirtu kana jechuudha. Tole har'uma dhageessanii? Dhageenye galgala edaa dhageenye sa'aatii 5. Garuu akkamitti turtan egaa waggaa lamaan kana ijaan isa argitanii hin beektanii lubbuun jiraa fi du'aasaa eessa jiraasaa hin beektanii haala akkamii keessa turtanii maatiin? Haadhaa fi abbaalleen qabu nyaani obboleenyan dhiiraa lamaa fi nadhoota akka jira. Ati gaa haalli itti jiru haaluma dukkanaadha. Waan kana jedhee si ibsuun qabu. Har'a dhufaa boru dhufaa yaaddoodhuma kanarratti hin jirre. Oduu akkanaa hin dhageenye jettanii yaaddanii beektu? Hiriyyaan egaa qaama seeraa mootummaa jala namni oolshamee jiru. Mootummaan dhiibbaa ammanaa irratti fidaa halkanii guyyaa irraa yaaddoon. Wanti balleesse jedhamee to'atame maa inni? Shaneedhuma kana gaa Oromoon guutuu shaneedhuma silaayi. Sababuma kana gaanni bakka bu'aaf ta'ee fakkeenyaaf uummata gargaarsamaa godhaaf san dura uummata keenya daangaa naannoo Affaar irratti turan kanaaf gargaarsa godhu turee fi wal qabatee malee rakkina biraa hawaasa irratti uumee hawaasni haga yeroo inni bara lama qaqqabee bara lama kana keessa namni dhufee koominiitti kaasee waan jiru jechuudha. Namni yaaddaa fi rakkachaa tureef maleedha. Reeffasaa maatiin hin arganne miti? Hin arganne reeffa isaadhaa hin arganne amma karaa bulchiisotaas dubbachaa jirraa deebiin urii eebisanii qaban eeggachaa jirraa jechuudha. Bakki itti ajjeefamee jedhamee isinitti himame maal ture? Burqaa. Burqaan baateerraa hagam fagaata? Kiiloomeetira 30 yoo taate kanuma. Egaa Iyyaasuun namni baay'een kan bare miidiyaa hawaasaa kana gubbaatti hawaasa Oromoo bulchiinsa addaa naannoo Amaaraa keessa jiraatu kana kan dargaggoota kana warra giddu galeessaa jiran wajjiniin walitti dhiyeessuudhaan waa'ee isaa maal dubbatta nama akkamiitinni? Waa'een isaa dhagaa akkumaati ammarraa beeku kana godinni keenya saba addaa Oromoo Walloo jedhee waamamna. Jechuun namoota gara biraatii dhufee asitti galame jedhamnee waamamna. Namoota saniif warra raayaa jiruuf warra eejduu jiruuf Oromoota afaan isaanii dhaban kana akka saba isaanii uummata wallaaleeru kana nama deemee uummata kana walitti fuudhee hariiroo uumu ture jechuudha. Ati Oromoodha jedhee nama saba isaatiif bakka bu'ee dalagu ture jedheen itti amanaa. Ana qofaan immoo si dabalatee obboleessatii Iyyaasuu jechuun nama hunda jalaaf wareegame jedheen itti abdadha. Kanaafuu nama hawaasa kana akka sabaatti isin saba ta'aa jedhee nama jidduu deemeeti jechuun namoota kana walitti fuudhaa turan jechuudha. Kaabaa maqaa Salaalee jedhuun akka waamamuuf bakka buutonni hawaasa naannichaa murteessuu itti gaafatamtuun aadaa fi turizimii godinichaa aaddee Meeroon Mokonnin BBC'tti himaniiru. Hawaasni moggaasni godinichaa maqaa ganamaa Salaalee jedhutti akka deebi'u akka gaafachaa ture himuun abbootii gadaa fi haadholii siiqqeen murtaa'ee gara qaamni ilaallatutti darbuuf jira jedhan. Gaaffiin uummata yeroo dheeraa tures Salaaleen beekamti waan ta'eef Salaaleen waamamuu qabdi kan jedhudha. Kanarra ka'umsa godhannee qorannoo gaggeessine naannoonni kun hundi Salaaleen akka beekamuu fi seenaan godina kanaa hundi gootummaan godina kanaa Salaaleen akka beekamu sana qorannoodhaan mirkaneessine qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessuuf marsaa tokkoffaa abbootii gadaa haadholii siiqqeetiif dhiyeessine. Isaanis gammachuu qaban ibsanii yeroo gabaabatti qaamni dhimmi ilaalu hojii rakkoo oolchuuf gaafatanii maqaa ganamaatti nu deebi'uu qabaa Salaaleen kan beekamu waan ta'eef seenaan keenya hundi kan beekamu Salaaleeni. Kanaaf Salaaleetti deebi'ee maqaa ganamaatiin waamamuu qabna kan jedhu fedhiin hawaasaa. Mee marii kanarratti abbootiin gadaallee akka deeggaran qaamni dhimmichi ilaallatu waan kana hojiirra akka oolchuuf gaafataniiru naan jettanii tarkaanfiin itti aanu maal ta'a gama keessaniin? Tarkaanfiin itti aanu qorannoon kun qaama dhimmi ilaaluuf hin dhiyaata. Mana maree kaabinee godinaatiif dhiyeessina jenneera. Kun erga mirkanaa'ee booda immoo sadarkaa naannootti qaamni mirkaneessuuf adeemsa isaa eegee kan dhiyaatu ta'a. Sadarkaa naannootti tarii caffeedha moo kaabineedha moo bifa kamiin mirkanaa wanti beektan jira? Sana adeemsa isaa eegnee akkaataa barbaachisummaa isaatiin qaama mirkaneessuuf dhiyeessina. Sana duratti garuu manni maree kaabinee godinaa mirkaneessuu qaba waan ta'eef isaaniif kan dhiyaatu ta'a. Gaaffiin maanguddoonni gaafatan kun qaama dhimmi ilaalu nu jirra ooluuf adeemsa isaa sana hordofnee kan itti deemnu ta'a. Seenessaa Nagaashuu ammoo Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa afaan Oromoo fi hogbarruuti. Moggaasa maqaa Salaalee jedhu irratti qorannoo kan gaggeessan yoo ta'u barbaachisummaa maqaa kana geeddaruu irrattis ni dubbatu. Dur Oromoon akka amma gara qonnaatti hin dhufin dura horii horsiisee dhufu keessaa gosoota aanlee fi illaamu warra jedhan gosni kun galaan jalaan mojjidda jala jiru waan ta'eef naannaa Tulluu Salaalee kana
tiksaa osoo jiranu guyyaa tokko yeroo horiin tiksan rukkina bosonaatiin wal arguu dhabuudhaan tullichi bosonaan uwwifamee jira akka ammaa kana illaamu ibidda qabsiisuudhaan akka inni aara argeetoo aalleen argu jedhee akkasiin booddee aalleen si argee jira bakka jirtu kan jedhu aara saniin si argee yookaan immoo silaalan jira kan jedhu saniidhaan maanguddoonni naannaa sanii gosoonni warra illaamu amma naannaa san marsanii kan jiran baay'inaan jechuudha. Jijjiiramuun maqaa kanaa Shawaa Kaabaarraa gara Salaaleetti maali barbaachisummaansaa? Sababoonni kanaa tokko uummatimti dhibbeentaan dhibba jechuu dandeessaa fedhiin namoota irraa arganne maanguddoo beektota irraa bifa garaagaraatiin ragaa of harkaa qabuun fedhii qabu hawaasumti jalqabatte jechuudha. Fedhii guddaa qabu godina Shawaa Kaabaatti waamamuun barbaadan dhaannoon illee dhaabbileen amantaallee Salaalumaan eenyuudha geggeessan kaabinamti bulchiinsi mootummaallee ammallee olaalte odoo leegaalaayizdii yookaan immoo seera qabeessan ta'in ittumaan waaman jechuudha. Jaalala achirraa qabaniin kuni akka ka'umsaati egaa waan uummanni jaalate tokkooti ta'e akkasitti yoo moggaafate kan jedhudha fedhii uummataa giddu gala godhate. Gama biraatti nama godinni Shawaa Kaabaa naannoon Amaaraa godina Shawaa Kaabaatiin waamamu ni jira gara teessoon isaa Dabra Biraan kana. Kanaaf namni ifatti Shawaa Kaabaa lama maafiitiin burjaajaa yookaan immoo maafitaa itti gala Salaaleen yoo moggaafanne sanirraa adda bahuudhaaf Bosonni Dahoo Arbaa godina Harargee Bahaatti argamu Baabbileen abbootii qabeenyaa hojii qonnaa hojjechuuf hayyama arganneera jedhaniin mancaafamaa jiraachuu quuqamtoonni komatan haala qabatamaa amma Baabbileen irra jiruun kan yaadda'an Piroofeesara Gargaaraa Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an Habtee Jabeessaa furmaatni akka kennamuuf ministeera muummee Abiyyiif xalayaa erganiiru. Gaaffiif deebii Waayilakoo Galaanaa waliin taasisan irratti jalqaba kan dubbatan mancaatii gahaa jiru hangam yaaddessaa akka ta'edha. Baabbilee ciramaa jira goleen Arbaa Baabbilee kan jedhamu golee Arbaa Elephant Sanctuary kan jedhamu arboolee sanyii isaaniillee iddoo kana bichaatti argamu subspecies kan jedhamanidha. Amma 200 kaasee amma 300 duwwaatu jira iddoo sana keessa. Amma maalidha qonnaan kuni lafa isaan jiranitti achitti itti deeme bakka guyyaa guyyaadhaan ciramaa oolaa doozeriidhaan ciramaa oolaa qotamaa oolaa. Amma keessa lixee torban darbe heektaari 140 paarkii keessa galeera. Bukkee isaarraa immoo sesseqee bafar zoon isa jedhamu ciree fixee amma gara heektaara 200 oliidha kan ciramee jiru. Har'a immoo 300 yuungaa amma yoo wanaatti namni dhaabus hin dhibee biiroo dhaabbata eegumsa bosonaa kan Itoophiyaa irraa kan akka nagayetti reenjeroota sanaa irraa ari'anii tumaniyyuu hidhanii gadi dhiisanii jedhan namootiin beekamne garuu kan makalaakaa wayyaa kan uffatan duriyyuu hin adamsama arbisuun amma bakka gidduuma kanayyuu yeroo dhiyoo keessatti arbisuun umuu danda'a yookiin immoo bosona kana keessaa ba'ee mandara keessa galee gamas miidhuudhaaf hin danda'a jechaadha. Haalli qabatamaa bakki sun keessatti argamu kanadha. Abbootii qabeenyaa qonna irratti bobba'antu bakkicha akka fudhatee jiru bakkicha qotachuudhaaf akka jiru dhageenyeerra. Wanti kun isin yaaddessee jennaan barreessitanii maa inni wanti ministeerri muummee akka godhan gaafattan? Dhaabsisuu duwwaa utuu hin ta'in nama kana seeratti fidanii akka nuyi dhageenyu akka uummatii dhaga'u kuni paarkota gara biraadhaaf sodaa cimaa nutti argisiisa. Kuni maalidha barumsi cimaan kennameefi akka isaan dhaabanii seeratti akka isaan dhiyaatan warri paarkii kana kennes akka seeratti dhiyaatan warri paarkii kana cirsiisaaf qotaa jiranis akka seeratti dhiyaatan paarkiin kun iukaa jalatti deebi'ee eegumsi akka godhamuuf kunuunsi akka godhamuufidha kan nu barbaannu. Ministeerri muummichaa akka ajaja wayiitti kennanii nu dhaabsisanidha kan nu barbaannu. Tole ofii arbii Baabbilee jiru maaltu adda isa godha? Waa'ee isaa waan xiqqootu nutti himtanii. Arbi kuni qoratamee irra gaamee sanyiinsaa subspecies kan jedhamu iddoo Baabbilee keessatti bicha baa Afrikaa kanatti kan argamu Baabbilee duwwaatti argama. Achi dhumnaan lafarraa hin badee jechaadha bakka hin bade jechuudha. Amma gara badii jala jira. Loxodonta Africana Oriolensis jedhamti. Itoophiyaa keessatti qofa Baabbilee keessatti qofa argamu. Kun Baabbilee duwwaa keessatti argamti. Subspeciesdha. Akka warra Afrikaan elephant sana gurguddaa miti gaggabaabaa ta'ee fufurdaadha. Kana duwwaatu hin ta'in immoo lafa gogaatti dandamatee jiraachuu kan danda'u. Kana malee maalidha wanti bosona sana ciruun kaayyoo muummichi ministeerraa giriin legaasii sanni jedhuun addaan warri kutaa wanti isaan